Walakkaa jaarraa kan guute waancaan liiga Awurooppaa kun ofii garuu maalirraa hojjetama? Eenyutu hojjete jechuun keessan hin oolu. Badhaasota dorgommii gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaadhaa qopheessee kilaba shaampiyoonii ta'eef kennu keessaa kan akka waancaa liiga Awurooppaadhaa ulfaatina olaanaa qabu hin jiru. Lammii Itilii Silviyoo Gaazaanikaan kan bocame waancaan yookaan badhaasa liiga Awurooppaadhaa kun kiiloogiraama 15 kan ulfaatu yoo ta'u dachaa badhaasa shaampiyoons liiga Awurooppaa ta'a. Dheerinni isaa seentimeetira 65 bal'inni isaa ammoo seentimeetira 33 fi gadi fageenyi isaa seentimeetira 23 qaba. Boca oktaagonaal yookaan ammoo roga 8 kan qabu yoo ta'u kunis kubbaa miilaa waliin akka wal fakkaatuuf yaadamee hojjetamee jedhama. Mudhii waancaa kanaarra ammoo taphattoonni itti marsanii kubbaa qabatanii mul'atu. Dorgommiin sadarkaa Awurooppaatti kilaboota jajjaboo waliin morkachiisuuf shaampiyoons liiga Awurooppaatti aanee lammaffaarra jiru kun badhaasa yookaan boca waancaa kanaa eenyutu hojjete? Maal irraa hojjete fi warshaa moo ogummaa harka namaatiin hojjetame laata? Afaanuma abbaa kalaqaa kan ta'e Silviyoo Gaazaanikaa irraa dhageessu. La Coppa UEFA Europa League fu disegnata da mio padre Silvio Gazzaniga. Silviyoo Gaazaanikaan jedhama. Yeroo baay'ee wantoota boca sadi qabaniif humna qaban hojjechuun jaaladha. Ogummaa fi industiriin ispoortii akka waliin qindoomina qaban agarsiisuu fi wanta miira nama hawwatu hojjechuun natti tola. Burruusan sibiila rukutanii injifachuu fi aartiin ispoortii nama keessatti uumuun wal fakkeessa. Appunto una delle unicità di mio padre è stata quella di unire il design artistico alla parte di modellato. Yeroo baay'ee hawwii abbaa kootii kan ture ogummaa waa bocanii karaa adda ta'een sammuu namaaf akka tolutti aartiidhaan miidhagsuudha. Waancaa liiga Awurooppaadhaa kana hojjechuudhaaf anis albuuda marbilii jedhamu reenjii yookaan dhangala'oo aspaaltiin ittiin hojjetan waliinan fayyadama. Reenjiin yeroo ho'ifamu baay'ee baqa. Sana booda goggogee wal qabannaan wal gadi hin lakkisu baay'ee jabaata. Sana booda sibiila baxxee ta'e irratti isa goggoge sana waan akka burruusatiin sibiila xixinnoo boca waancaa fakkaatuun rukutuunan bocuun qopheessina. Della Champions, della Coppa del Mondo e della Super Cup. Hiriyoota Silviyoo Gaazaanikaa waliin hojjetan keessaa tokko Angelino Savviniyoodha. Waa'ee waancaa kanaa akkas jedha. Gosoonni waancaa nuti hojjennu baay'eedha. Liigii Awurooppaa, Chaampiyoons liigii, waancaa addunyaa fi mo'aa mo'attoota Awurooppaas ni hojjenna. Kana keessaa akka waancaa liigii Awurooppaa kan baay'ee jaaladhu hin jiru. Hojiin isaas baay'ee ulfaataadha. Boca baay'ee qaba. Tokkoon boca isaa wal madaaluu qabu. Asxaa fi qubeewwan achirra jiran hundi hojii cimaa gaafata. Kanaafuu yeroo baay'ee tapha xumuraa liiga Awurooppaa ilaaluun jaaladha. Yeroo kilaboonni injifatan waancaa kana ol kaasan baay'een ofitti boona. Waan biraa hin jedhu akkuma hin cabne eegaa hin jedhaani. Il momento in cui vengono vinte le coppe per mio padre è sempre un'emozione. Abbaa aartii kanaa kan ta'e lammiin Itilii Silviyoo Gaazaaniikaanis akkas jechuun goolaba.